Haay daawwattoota koof kabajamtoota koo kam nagaa waltanii bakkuma jirtanitti nagaa keessa jiraadha isiniin jenna. Hadhaaf kalee sooshaal miidiyaa kanarra wanti deemu waan hedduu nama qaanessuu fi nama saalfachiisu akka intala Oromoo tokkotti illee akka nama Oromoo tokkotti illee akka intala dhalattuu naannoo saniitti illee waan hedduu sheemii nama qabsiisu waan hedduu itti saalfan. Yaa obboleewwan kiyya jireenyi biyya ormaa kun kanuma. Garuu bakka hin taanetti akka hin taanetti ofi sharafinaa jedhee viidiyoo yoo jedhee ture kan maxxansee kan hin beeku malee. Akka hin taane ofi sharafinaa obboleewwan koo bakka hin taane ofi hin oolchinaa. Bakka gatiin kee malee hin oolin. Bakka kee gatii si malu oole. Bakka gatiin si malee ooltee bakka gatiin si malleetti akka gatiin si malee sharafamte. Dhugaa Rabbii nama saalfachiisa yaa jiran. Akkuma Oromootu qaanfanne annama afaan lama dubbatu. Jirni sooshaal miidiyaa saba biraa yoo banani waan biizinasii, waan gaarii, waan barnootaa, waan nama miidhametti ol gargaaran malee waan qoshaashaa akkanaan argan miidiyaa nama biraarra. Saba biraarra Itoophiyaa keessa saba 85tu jiran. Sooshaal miidiyaa mana kanarra ka jiru hagumamee beerasamii jahaa ka golaa hidhee mul'atu beerasamii jaha motorbaati. Waan baay'ee mul'atan. Kanneen bira yoo dhatte waa takka waan qoshaashaa akkanaan argitu. Rakkataa fi gargaaruu, barumsa wal barsiisuu, akkaataa biizinasiitti hojjeta wal barsiisuu, akkaataa jireenya ofii jijjiira wal barsiisuu. Ka tiiktookii taphatee tiiktookii taphatee geemii taphatee bahuu jiran hin argaarra afaan biraa dhageen. Kama Oromoo kana maaf Rabbiin akkana godhee dhugaa Rabbii nama saalfachiisallee bakka wooma jettee ibsitu wallaalta. Saalfan qaaneffan. Bakka himachuu qaanfachuu jira beeku. Oromoo jennee naannoo biraa maqaa dhaachuu ani akka kiyyatti qaanfachuu tan jira. Guyyaa lama moo sadii dura nama biraati. Haadhalee dhalattuma naannoo sanii waan biraati. Maali yaa dargaggoo Oromoo maata? Maali? Haadha keetii kabajan qabdu. Obboleetii keetii kabajan qabdu. Addunyaan hunduu silaala barra waan hadhati daladdu kan. Maali kuni wanta akkanaa kun sagaxummaan akkanaa kun eessaa dhufe? Baalagummaan akkanaa kun eessaa dhufe? Ani obboleewwan koo sagalee kiyya kana dhageettan sheer godha. Rabbiif jedha isiniin jedhu sheer godha. Ijoolleen teennaa keessattuu Suudi Arabiyaa jirtan. Eeyyen arabni gaafa manaa gasi darbite bakki itti kuftu hin jirtu. Nama kiyyattee itti dhattaati. Bineessa dhagaammoo bineessa. Haga danda'ameen nama Rabbiin sodaatu, nama imaana qabu, nama akhlaaqa gaarii qabu, boru haadhan qaba, intalan qaba, firan qaba jedhutti hirkadhaa. Akkanuma gabbaatanii karaan argine deemtanii ofii salphisinaa obboleewwan koo. Ijoolleen keessattuu kun amjatiin tun gaafa kontiraataa bahuuwwan kun narra gahee jetti. Keessattuu ijoolleen kontiraata jirtan. Mee kontiraatumaa hin bayinaa. Amma yaadaa ala baanii dalagaanuu hin jiru. Salphinatti ofii affeerinaa yaa obboleewwan kiyya. Meerraa warri haftan irraa baradhaa amjatii tanarraa. Dogongorri dhufee mataa nama tokkorra yoo gahe anarrallee dhufee gahuu hin qabu kan nama sanirraa barachuu danda'uu hin qaba. Maali eeyyibiin akkanaa salphinni akkanaa maa walisatti irra obboleewwan. Irra deddeebisin namni sagalee kee kana dhageettu Rabbi si laaffise bakka feete raadhu ijoollee Suudi Arabiyaa jirtu ishee godhe kontiraatuma bahaa dhiisa. Kontiraan zamana kana homa tokko balaa malee gaarummaa hin qabu. Dalagaan hin jiru. Mana taa'an kinuu akkana rakkinna akkana nama mudata. Fira amjatiin tun hiriittitee fuudheetti. Badii akkana nama mudata. Kana mee ijoolleen kontiraatuma bahuu dhiisa. 700 ture bar haadha isin xiqqaatee kumaan daladda riyaalni kuma Itoophiyaa haadha 45 maaltu sitti annase? Uffata hin jettu, nyaata hin jettu, qibaata hin jettu, baazeen hin jettu, alamoo baate, kiraa manaa jetta, nyaata jetta, bishaan jetta, uffata jetta, dalagaa sanuu qajeeltee hin daladdu fira damii qabda. Sitti toluun daladda sitti hin tole mana deebitee jaasa deebitee ciisaa oolta. Ayi xaqmaachuum isin hin fayyadu obboleewwan kiyya. Mee akkuma taatan taa cichaa manuma kontiraataa sanitti manuma arabaa sanitti birriin gaafni seef ta'u gaafa mana arabaa jirtu
Gaafa mana arabaan jiraan birrii seef hin ta'u. Gaafadhaa ijoollee ala jirtu. Amma zamana kana wajjin hin jiruufu. Haadha ka achi gasi baasee sitti fakkeessee si baasa. Gaafa fuudhee bakka tokko si ga'e immoo funyaan keetiin muka naqee firii kiraa manaas hin jedha. Gaafa ati mana dhufte situ wacii baasa. Sanirra tartee ati gabbaataa uffata bareeda argite caammaa bareeda argite nan bitatte birriin kee harka keetirra hin taa'u. Kanaaf jecha haga danda'ameen ijoollee Saudi Arabiyaa haga danda'ameen xinqaaqee godhaa of eeggannoo godhaa ala keef hin deeminaa. Keessattuu ijoolleen kontiraata jirtan mucatii tanarra waa barattan. Mucatiin tun badiin kun irra raawwatame gaafa kontiraata baatu. Kanaaf ijoollee kontiraata jirtanii sheer godhaa haga danda'ameen obboleessa siin qabaanne mucaa eessumaa siin hin qabaan. Obboleessa si hin qabaanne eessuma si hin qabaanne durbicha si hin qabaanne bakka nama kiyyeetti hirkattu hin qabaanne hin bahin xoosaa ta'e haa bahu waakkish dalagadhu san maan waggaa 3-4 dalagadhu gale achi taa'ee alallee gabbaatumaan jiru gabbaatee kontiraata baatee salphinni akkanaaf ofiisaa talini yoo baatee hobbaa eedheeyyen ijoolleen Oromoo kan wal gargaartu kan rabbiif jecha kwaalitii ofii eeggattee maqaa biyyaallee eeddee maqaa ofiillee eeggattee maqaa gosa ofiillee eeddee jiraatu baay'ee jira akkasiisaniin waliin dubbadhuuti bahuu hin dandeetta. Garuu iyyuu kontiraatumaa bahuu nukki saaraa malee zamana kana bu'aan qabu. Hin bayinaan akka kiyyatti hin bayinaadha. Mana sabskiraayib godhaa, laayik godhaa, sheer godhaa. Keessattuu ijoollee Saudi Arabiyaati. Sheer godhaa isiniin jedha galatooma.